Gochoonni Waaqayyoo sekondii fi sekoondii keessatti gochaa ooluu hedduudhuma nama raajeffachiisu. Waaqayyo seenaa kee jijjiiruuf sekondii tokko gahaadha. Waan ati umurii kee guutuu arguu hin dandeenye sekondii tokko keessatti siif raawwata. Fakkeenya jalqabaa maanguddoon magaalaa Baalee Roobitti reebaman obbo Kadir hundi keessaniyyuu ni yaadattu. Ta'ii isaan irratti ta'e sun waan cigaasisaa ta'eyyuu karaan sun karaa Waaqayyo isaan eebbisuu yaadedha. Maanguddoon kun waggaa 40 guutuu hojjetanii miiliyoonera hin taane. Garuu ta'ii isaan irratti ta'e sanaan miiliyoonera ta'aniiru. Yeroo tokko tokko waan hamaan gaafa isin irratti ta'uu fi isin mudatu hin jibbinaa. Waaqayyo waan hundumaayyuu gaarummaaf godha. Reebamuun isaanii gaafasi nu gaddisiisus sanaan sababa godhatee Waaqayyo seenaa isaanii jijjiireera. Lammaffaan jaarsa abbaa Maasiinqoo kanadha. Obbo Eebbaan waanuma qoonqoo barbaachaaf akka Maasiinqoo taphataa turanii fi sababa isaan Maasiinqoo kana fuudhanii olii fi gadi jooraniif obbolaan isaanii fi ijoolleen isaa akka isa jibban dubbataniiru. Haa ta'u garuu guyyaan Waaqayyoo gaafa ga'u isuma irratti jibbaman sana keessaa eebbatu as ba'e. Maasiinqoo isaanittiin waggaa hedduuf mandararra deeman sanaan Waaqayyo seenaa isaanii jijjiire. Waan ati har'a qabattee jirtuu fi tarii wanti kun har'uma ittiin buluuf malee boruu koof naaf hin ta'u jettee yaadduu fi waanuma namni ittiin si tuffate sana keessaa guyyaa tokko jijjiiramatu dhufa. Guyyaan Waaqayyoo gaafa ga'u Maasiinqoo sanaan beekamtii guddaa argatanii Finfinnee keessaa abbaa manaas ta'aniitii jiru. Inni sadaffaan mucaa xiqqaa Sanyii yookaan Bassuu Fiqaad jedhamu kana baay'een keessan ni beektu. Mucaan kun jecha tokko qofaan beekamtii guddaa gonfate. Biyyi kun gara holotaatti deemaa jirti jecha jedhuun mucaa xiqqaa kanaan kan miiliyoonera isaa taasise. Mucaa xiqqaa kana namni yeroo jalqabaaf gaaffii gaafatee dibaabee miidiyaa keessa kan hojjechaa ture Amaanu'el jedhama. Akkuma tasaa keessi koo gaafadhu naan jennaaniin ofitti waamee gaafadhe jedhee. Egaa Waaqayyumatu seenaa mucaa kanaa jijjiiruuf Amaanu'elitti qabe. Seenaan Sanyii achii jalqabee sana booda beekamtiin mucaa kanaa jecha inni dubbate sanaan dabalaa dhufe. Tiktooker lammii fi namoonni miidiyaa hedduun toora miidiyaa irratti mucaa kana waan jajjabeessaa dhufaniif boodarraa mucaan xiqqoon umurii xiqqaa kun haala isaaf akka manni kennamuu fi haati isaa rakkoo kaleessaa turan keessaa akka baatuuf karaa guddaan ta'eef. Ati inni guddaan dubbii kana dhaggeeffachaa jirtu hamma mucaa xiqqaan kun maatii isaaf oole hin oolleef. Har'as maatiin mucaa xiqqaa kanaa waanuma karaa Sanyii dhufu eeggatanii ittiin jireenya isaanii gaggeeffataa jiru. Argitee hojii Waaqayyoo jecha tokko qofaan eebba hamma kana lakkoofsise. Carraan gara keenyatti guyyaa guyyaan dhufu baay'een isaa jireenya keenyaa kan jijjiirudha. Inni afuraffaan mucaa Qaal Putik jedhamu kanadha. Mucaa xiqqaan umuriin isaa waggaa 15 hin guunne kun osoodhuma namni maraataa jedhee isa arrabsuu fi kontentii jijjiirii quraaliyoo keessaa bahi jedhanii osoo hamilee isaa tuqanii ittuma cichee wantoota ciccitaa babbadanii jiran walitti funaanee uffatootaa fi kophee wantoota garaagaraa dizaayin godhee viidiyoo gaggabaabaan tiiktookii irratti gadhiisaa ture. Komentii irratti namoonni hedduunis jechoota hamilee isaa buusan quraaliyoo fi wantoota garaagaraa jedhanii turani. Cichoominaan hojii sana irruma deddeebiin bifa viidiyootiin gadhiisuu itti fufe. Guyyaa har'aa kana mata duree oduu addunyaa ta'ee jira. Kontentiima ittiin biyya tokko keessatti arrabsamaa tureen addunyaa irratti beekamtii argate. Har'a kunoo namoonni addunyaa irratti beekamtii qaban baay'een isaanii mucaa kana iyyaafachaa jiru. Yeroo dhiyoo booda sadarkaa addunyaatti dorgomaa ni ta'a.
Mucaan kun tiiktookii akka carraa guddaatti itti fayyadamee waan sammuu isaa keessa jiru gadi baase. Itti milkaa'e waan nu harka jiru salphisnee ilaaluu hin qabnu. Cichoominaan waan nu harka jiru irratti haa hojjennu. Baay'een keenya eebba nu harka jiru dhiisnee lafa waan biraa barbaanna. Mee of harka ilaali. Wanti si jijjiiru si'uma harka jira. Inni shanaffaan mucaa abbaa qulummee yookaan gammee jedhamu kanadha. Mucaan xiqqaan kun lubbuu isaa tokkittii gurguree dambi doolloo irraa kaasee garaa baasii jala galee jireenya haadha koon jijjiira jedhee gara Finfinnee dhufe. Gaafa dhufe Finfinnee gahus garaa konkolaataa jalatti argamee gocha isaa kunis waan hin deeggaramnee fi hin jajjabeeffamne ta'us mucaa xiqqaan kun waan godhe kanatti milkaa'eera. Konkolaataa jala galee Finfinnee dhufuusaa sababa godhachuun jireenyi mucaa kanaa fi jireenyi haadha isaa jijjiirameera. Egaa mucaan xiqqaan kun konkolaataa jala taa'ee gaafa dhufe carraan akkasii na qaqqaba jedhee yaadee miti. Waaqayyos garuu sammuu mucaa kanaa keessa waan kana kaa'eetu ittiin jireenya mucaa kanaa fi kan maatii isaa jijjiire. Ja'affaan mucaa Afriikaa xiqqoo ilkaan gidduurraa hin qabne kanadha. Mucaan kun waan baay'ee godhee miti. Gaafa sana waan nyaatu dhabees haa ta'u mana barumsaa hin deemtu jedhamee yookaan immoo kanfaltii mana barumsaa dhabee otoo boo'u gidduutti immoo wanta tokko argeetu kolfa bareedduu wa'ii kolfe. Fiilingii inni osoo boo'u ittiin kolfe kunis addunyaa guutuu irratti akka inni dinqisiifannaa argatu isa godhe. Egaa namoota biiliyoonotaan lakkaa'amantu boo'ichaa fi kolfa mucaa kanaan viidiyoo hojjete. Viidiyoo xiqqoo kanaan seenaa mucaa kanaa jijjiirame. Maatii harka qalleeyyii irraa dhalatee harka maatiin yookaan immoo guyyaa kana maatiin mucaa xiqqaa kanaa mana appaartaamaa guddaa keessa jiraatu. Sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaan kennamee fi qabeenya guddaa miiliyoonotaan lakkaa'amu kennee fi hojiin waaqayyoo dinqeedha. Viidiyoo daqiiqaa tokkoo hin guunneen addunyaa irratti beekamtii guddaa argatee carraama kanaan immoo miiliyoonara ta'e. Inni torbaffaan moodel Saamu'eel Baayisaa baay'een keessan ni beektu. Mucaan kun jireenya isaa mo'achuuf Itoophiyaa irraa gara Dubaay deemee hojii humnaa hojjechuu eegale. Hojii kana osoodhuma hojjetu guyyaa tokko carraa guddaa wayiitu gara mucaa kanaa dhufe. Konkolaataa ijatti bareedduu fi Itoophiyaa keessatti hin jirre tokko arge. Miidhaginni konkolaataa kanaas baay'ee waan isa dhibeef konkolaataa kana itti siqee ilaaluuf deeme. Gaafa inni itti siqee ilaalu abbaan konkolaataa sun keessa jiraayyuu isa argeetu maal ilaaltaa jedheen. Saameenis akka konkolaataa sana baay'ee jaallate itti hime. Abbaan konkolaataa sunis kottuu seeni jedheetu Saamiidhaan konkolaaticha keessa galcheetu ariitiidhaan oofuu eegale. Saamiinis fiilingii namatti tolu tokko mul'isee baay'een gammadeetu kolfaa ture. Abbaan konkolaataa kun immoo viidiyoo sana waraabee Instaagiraamii isaa irratti poosti godhe. Viidiyoon sunis baay'ee daawwatame. Carraama sanaan namoonni hedduun Saamiidhaan barbaaduu eegalani. Addunyaa hunda irratti beekamtii guddaa argateetu oduu addunyaa ta'e. Carraama sana fayyadameetu moodelii jabaa sadarkaa addunyaatti dorgomu ta'e. Har'a Saamiin moodela jabaa biyya Dubaay keessa jiraataa jirudha. Moodelummaa kanaanis badhaasota garaa garaa argateera. Argitee akkatti waaqayyoo karaa godhatee seenaa namaa jijjiiru. Konkolaataa ilaaluu qofaan seenaa jireenya isaatu jijjiirame. Sekoondii keessatti waaqayyo seenaa isaa jijjiire. Carraa kanaan Saamiin jireenya isaa keessatti argee hin beekne tokkotu isa qaqqabe. Carraa akkasiis argee hin beeku ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu gaafa Dubaay isa geesse karoora kana qabaa fi ture. Inni 8ffaan Andu'aalem jedhama nama Naqamtee. Namni kun immoo Naqamteetti hojii suphaa sibiilaa hojjeta.
Osoodhuma hojii kana hojjetu artisti Natsaannatiin fakkaatee viidiyoo tokko tokko hojjetaa ture. Gaafa viidiyoo sana inni hojjetaa ture artisti Natsaannat lubbuun ni jira ture. Innis viidiyoo sana kan hojjete ittiin sadarkaa kana ga'uuf osoo hin taane callisee hojjete. Yeroo dhiyoo erga Natsaannat lubbuun darbee booda garuu viidiyoo inni dur hojjete kun carraa guddaa fiddee gara nama kanaa dhufe. Viidiyoo inni dura hojjetee jiru kun mata duree haasaa miidiyaalee biyya keessaa ta'e. Carraa guddaa bakka EBS TV irratti bakka Natsaannat isa buusuuf fiddeefii dhufte. Argitee hojii Waaqayyoo viidiyoo inni callisee hojjetetu carraa guddaa kana fideef. Carraa qofaas osoo hin taane beekamtii guddaa namni waggaa hedduutti fidu guyyaa tokko keessatti kenneef jechuudha. Inni saglaffaan mucaa warra Afrikaa Tengeen beekamu kanammoo baay'een keessan ni beektu. Jechuma Tengee jedhu kanaan addunyaa irratti beekame. Har'as namoota miiliyoona hedduutu isa hordofa. Jechuma Tengee jettu kanaan gara miidiyaa dhufeetu beekamtii addunyaa gonfate. Beekamtii kanaanis miiliyoonara ta'eera. Walumaa galatti waan ani jechuu barbaade carraa isin harka jirtu kamittiyyuu fayyadamaa. Karaa Waaqayyoo jireenya keessan jijjiiruu hin beektani. Amma sa'aatii kana ani hiyyeessa ofiin jettee jireenya jibbaa jirta ta'uu danda'a. Dhugaan siin jedha. Waaqayyo sekoondii keessatti waan dinqii godha waan ta'eef galgaluma kana yookaan bor ganama immoo miiliyoonara taatii argamuu dandeessa. Guyyaa Waaqayyo gara kee dhufu hin beektu. Callisii waan hunda yaalii waan hundumaa nan danda'a jedhii waan naannoo kee jiruu fi waan si harka jiru ilaali. Maal gochuun danda'a jedhii itti yaadi. Jecha si keessaa bahu tokkotu abbaa qabeenyaa si gochuu danda'a. Chaalenjii si mudatan ari'atamuu, reebamuu, hidhamuu, rakkachuu hin jibbiin. Waaqayyo chaalenjii sana gara gaariitti jijjiiree seenaa kee haaressuu danda'a. Inni itti har'aa akka jaarsa baalee roobee sanatti kabalamaa jirtuu fi nama itti si dirantuu dhabde qofaa taate irratti iyyaa jirtu tarii seenaa kee ittiin jijjiiruuf ta'a hin jibbiin. Guyyaa Waaqayyoo eegi ciistee kan callistee hin taa'in carraa jiru hundaa fayyadami. Maalan gochuu danda'a jedhii of gaafadhu. Waan gootu irratti immoo hin sodaatin. Konfidensii qabaadhu. Waan ati gochaa jirtu hamma waan nama miidhu hin taanetti namni maal naan jedha jettee waan si keessa jiru raawwachuu hin dhiisin. Waan hanga dhumaatti dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatoomaa. Gaafa seenaan kee jijjiirame dhuga ba'umsaaf egaa akka dhuftan shakkii hin qabnu. Kun miidiyaa isinirraa barattan gonfoodha. Egaa warri maatii hin taane subscribe gochuun maatii ta'a. Hiriyoota keessaniif qoodaa ergaa jajjabinaa kana lafa isaan jiranitti qaqqabsiisaa. Sin jaallannaa galatoomaa eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.